Maali mee ibsi mee indubbanna uummanni nu dhaggeeffachuu jira ollaan irra. Amma fakkeenyaaf magaalaa hin dhaqxan sitti himu. Isiidhaaf surree yoon isin kan surree uffattu yoo taate ati kan surree uffattu taate muddumaa gatii malee kan wal qabdan. Amma wanni bitatteetiinis surriidha miti. Atis surriidha miti. Shamiza jechuun uffata kan ta'eeti ishii. Miti. Dubartaa kan ta'e ta'uudha kan shamazni kun kan beeksisu. Surri jechuun immoo dubartaa kan ta'u sin beeksisa miti. Tun immoo kottee ishii wayim kottee ta'e ta'uu hin beeksistu miti. Taadhaa kanarratti hoggaa hirribaa bichaa kan hojii qabdu malee mudhii oole diiga qabdiidha. Mudhiidhaa ol fira kee miti nama hundaati mudhiidhaa gadi qofatu kan keeti jechuudha. Inna. Mee amma qeerroo gaafii si gaafadha. Kanaan dura si gaafadheen ture mana qabdaa jennaani anuu mana maa itti godhanaan jetti. Mee amma waa'ee kanarratti ibsa naa kenni mee. Inna amma anin kan keessa jiru bara ifuma keessaan seenee bara ammaan kana. Ofuma keessa? Ifuma keessa seene malee anamma yoon gara alaatti dhufee barandaa sin taa'ee yoon qabee nama kan kuni kan inni naqu nama miti. Gara natti seenaqaa jira miti. Isinumatti hin dabalaa jira mee nama. Bishaan hoggaan dabalatee ummatumaan isinitti dabala. Hoggaan tana dabalatee sunis ummatummaa. Tana yoon kan inni dhute tuni ilmootee nyaamiteetii tufummaan tun ofirraa na fageessiti. Qeerroo amma nam tokko immoo maal jedha yeroo namni akka barbaadetti haasa'ee waan garaasaa haasa'u namni kun maraatuudha namaan jedhu nama hoggaan akka barbaadetti haasa'u ijoo seenaa maraatuudha naan jedhu maal jechuudha. Ati maraatan malee maran bahanii jetteetu mirraan nuti. Maraatan malee maran bahanii jetteetu. Maran bahanii. Kaani barbaadu tokko isa kanaadha. Mee amma kaa maraatu jechuun maal jechuudha qeerroo. Taada amma fakkeenyaaf nuti ammaan kana bar Oromiyaa keessa jirra miti. Lafuma Oromiyaa tana sabni biraa Oromoo fakkaateetuma yoonii fi ani Oromoo jedhee Oromiyaa tana nu daalu kan ta'e sirriidha. Sirrii miti. Inna taadaan kana kan inni jiru waree. Kanaafuu maraachuu qabdan. Inna kanaafi maraatee deemu. Bookayi maraatu fayyitaa deemu. Yeroo maraatte intala mootii buttee haadha manaa mootii kabalteet mootii jala teessoo dhoofteet ofii qullaa deemtee isa huccuu uffatee deemutti kofaltaa jechuun qeerroon kanumarraa yaada bareedaa nuu kennee qeerroo galatoomi jennaani turtii gaarii.